في دعاء كأو يسوع كريستوسين مويتشا في فينا بربران أمنتي أن أرجمو ور أمنانيف أنتماف نوف كنيرا كنجرودا أمنتي سلبامتي وان مجرين جبي يلفاكنا يوان با إيسا أمنتي لانغونا مناكا تاني أسرو قود افتني إنو منغا آيت تاني تمتي أمنو دام إنو منغا مكينا افتني قوتي بولان بيت لفا قوتي قوبيسي هن إيغتا عرفاسان غافا دوفو مينان چلا فوديتو بيوتي غنق إيغالا أمانتي دام وان تنو فجاسين وان قد أرغت نجديتو أماني إيغتا أمانتي دان نمني جراتا جرين مبيلا فاكا أمانتي دان دبين waaqayyo inni jiraata jireenya namaa keessatti dhugaata amantiidhaan gaafa fudhattu dubartiin dhiigni ishee dhangala'aa ture waggaa 12 akka jetteetu manaa kaatee amante yoon naqee shaashura wayyaasaa tuqee dhiigni koo kun hin dhaabataa jetteetu manaa kaateedha amanteetu dhaqxee gaafa gootu humni Yesuus Kiristoos keessaa bayeetu dhiiga sana qaat godhe keessa dhabe hin gogse keessa humnina keessa beereedha Yesuus humna baafadhu Yesuus Kiristoos keessa baafadhu amantiidhaan irreen fayyinaa waaqayyoo mana keetti akka dhufuuf irreen araara waaqayyoo mana keetti akka dhufuuf amantiidhaan akka dubartitti qabadhu shaashura wayyaasa itti himadhu itti dhiyaadhu inni sitti dubbata galanni waaqayyoof haa ta'u hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irraa akka jedha namichi amma fayyaa ta'ee isin dura dhaabate kuni maqaa Yesuus Kiristoosiin nama Naazreetiin akka fayyee isin hundumti keessan beeka namoonni Yerusaalem hundinuus kana haa beekanii isin Yesuus hin fanniftani hin ajjeeftanis waaqayyo garuu warra du'an keessaa isa kaase ameen fayyinnis Yesuus Kiristoos duwwaa malee kan biraatiin tokkollee hin jiru maqaan kan biraa ittiin fayyinni kan nuuf ta'u waaqa jala ilmaan namootaatiif hin kennamne jedhanii ameen Yesuus isa sa'oo namoonni Yerusaalematu arganii isa fannisame arganiiru in the human history arganiiru Yesuus yogguu inni harkasaa mismaaratti rukutanii 7 darbe waaqayyo isaa eebbisu luba mismaara sana laalaa turre qoosa isinitti fakkaatiin wayin immoo tiyaatirii wayi ilaalle isinitti fakkaatiin this is what happened wanta ta'eedha kun wanta ta'eedha akkuma isin ajjeeftan ijji keessan atolaaluu jedhe Phexros nama bara dhaloota isaa naafa ta'e mana qulqullummaa iddoo bareedduu jedhamu nama taa'ee kadhatu Yohannisiif Phexros hafuura qulqulluudhaan idda guutamanii balballi sodaa idda isaanirraa cabe Yihuudoota sodaachuun idda isaanirraa cabe waaqayyo bakkeetti idda isaan baase namoota baay'ee fuuldura dhaabatee Phexros waa'ee Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'uusaa gooftaa waaqaaf lafaa ta'uusaa waaqayyo fayyisaa godhee akka isa erge idda lallabee booddee namoonni 3,000 ol Kiristoositti idda amananii booddee balballi ergamootaan banamee Yerusaalemiin hin guutanii Yerusaalem keessa deddeebi'utti ka'anii Yesuus du'ee du'aa ka'uusaa har'a hojiidhaan mul'ata jedhan dhaqa har'a hin mul'ata Phexrosiif Yohannis asiif achi deemu eessa dhaqu mana qulqullummaa adeemaa jiru
inni immoo balbala taa'eetu iddoo bareedduu jedhamu. Isaaf bareedduu miti garuu. Isaaf hidhaadha. Isaaf iddoo kadhaati. Iddootti biddeena waa nyaatu argatudha isaaf. Isaan kaan Waaqayyoo waaqeffachuu dhaqu. Isaaf iddoon bareedduu kun isaaf iddoo bareedduu miti. Phexrosiif Yohaannis hin ilaalanidha. Ijaan gaafa ilaalan namichi waanaa kennu dheetu hin gammade. Phexrositti siqeetu ilaamee warqeen meetii hin qabnu gara keenya ilaaliin waan qabnu garuu sii ilaannaa. Ameen. Waan qabnu sii ilaannaa. Isa fayyaa kee deebisee ijaaru. Waan qabnu sii ilaannaa. Isa namaa gadi si godhe nama wajjiniin qixxeessa si godhu. Isa siif jedhee du'e. Isa gaannamiin qilee bara baraatti darbate. Isa Si'ooliin moo'e. Ilma Waaqayyoo qabna unu. Isa baannee adeemaa jirra. Isa sii ilaanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ka'i ittiin jedhanii hin ka'eedha. Miilli isaa hin jabaateedha. Hin jabaatee adeemutti ka'e. Dinqiidha dhan namoonni. Namichi quruphisa duukaa. Hin quruphisa. Gooftaa koo waggaa meeqa nama hidhamee taa'e. Maqaa Yesuus Kiristoosii hin hiike. Hiikaadha Yesuus. Hin hiika. Kanaaf du'eewu. Kanaaf Elohii Elohii lamaan sabaaqitaanii jedhee kan inni wawwaate. Fannoo irratti kanaafiim. Si hiikuufiim. Aangoo dukkanaa cabsuufiim. Si'ooliin cufuufiim. Ilmi Waaqayyo. Hin hiikeka. Hiikaadhawu. Kanaafuu nan dheebodhee dheebuu si baasuuf galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhiiga dhangala'e isa keessa. Dhiiga si qulqulleessu. Dhiiga yakka keef cubbuu kee dhiqu. Isa qorichi maaliyyuu dhiquu hin dandeenye. As keessa gannamne. Isatu nama naafa kana fayyaa godhe. Sadha Phexros kan itti dubbatu jala kanatti. Namni amma fayyaa ta'ee isin dura dhaabatu kuni maqaa Yesuus Kiristoosiin nama Naaziriitiin akka fayyee isin hundumti keessan beeka. Baqa. Kanumaan ka'e. Har'as naafa hin hiika Yesuus. Naafa yaada. Naafa ilaalchaa. Naafa jaalala dhabuu. Naafa yakka cubbuu. Jireenya namaa keessa hin hiika. Si utaashisa. Yesuus Kiristoos kanaaf du'e. Isatti of kenni obboleessa koo. Isatti of kenni obboleettii koo. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 29-31 yoo dubbifattan akka jedhani namni naafti kuni waan fayyeef lola ka'e. Kirikiri ka'e. Taphatti ta'e. Dubbii ka'e. Ijoolleen Waaqayyoo humna argatan yeroo sila dubbiseedha. Humna amma argatanitti Yerusaalemii gadi hin bayinaa. Humna sattamii. Humna aangoo dukkanaatiin moru. Ammas yaa Gooftaa doorsisa isaanii ilaali. Hojjetoonni keessa sodaa malee dubbii kee akka dubbataniif ija jabummaa kenniif jedhan. Ameen. Ija jabummaa. Ija jabummaa isa kami? Ija jabummaa isa dubbii Waaqayyoo keessa makaa kan hin qabne dhugaa kan ta'e kan dubbatu. Ija jabummaa isa fayyisu. Ija jabummaa isa yaada namaa ijaaru. Ija jabummaa jireenya badee deebisee kan haaressu. Kenniif jedhan. Seexanni ittiin mormutti ka'e. Naabannoodhaan. Maqaa Yesuus hojjetaa kee isa qulqulluutiin dhukkubsatoota fayyisuudhaaf milikkitaaf dinqii garaagaraas gochuudhaaf harka kee diriirsii jedhaniitu kadhatanii. Ameen. Ameen. Maal kadhan dhalataa? Maal akka ta'u barbaaddu Kolomboos keessatti?
maal kadhattu irree waaqayyoo akka diriiru araarri waaqayyoo akka mul'atu hidhaan namootaa akka hiikamu yakkaaf cubbuun isa nama balleessaa jiru isa biyya lafaa kana goolaa jiru aangoo dukkanaa kan ittiin diignu kan ittiin hiinu humna kana kadhannaa akka ergamoota kadhatan waaqayyoo kadhannaa isaaniis dhagaye galanni waaqayyoof haa ta'u isaan kadhata afaanii fixuunii fi isaan itti walitti qabamanii socho'uun wal faana ta'e hundumti isaaniis hafuura qulqulluudhaan guutamanii dubbii waaqayyoo ija jabinaan dubbachaa turanii ameen dubbii waaqayyoo dubbachuuf ija jabina isa kam isinitti fakkaata ija jabina dubbii waaqayyoo toora galeessa jiru dubbii waaqayyoo isa fayyisu isa ilkee cubbuu nama keessaa buqqisu yakkaaf hammina isa nama gidduutii fuudhee xabgodhee qilee bara baraatti darbatu jaalala isa jireenya namaa keessatti dhangalaasu isa dubbachuudhaaf fayyisuudhaaf hidhamee kan taa'u asmiti daawit akkan jedhe eenyutu waan gaarii nutti agarsiisa kan jedhu baay'ee jiru kana kadhannaa irra bulota humna nuu kennii kan ittiin dubbii kee dubbannu lafa hojjettanitti nama wal agartanitti dubbii waaqayyoo dubbachuudhaaf dubbii waaqayyoo isa jiraata dubbachuudhaaf isa du'ee du'a ka'e Kiristoosiin namoota baay'eetu mana hidhaa jiru mana hidhaa yakka cubbu irra daddarbaa achi keessatti hidhamee kan jiru garan qabu hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 12 hamma 16tti dubbisaa yommus milikinnii fi dinqiin baay'een harka ergamootaatti saba gidduutti hin ejjetamaa ture saba gidduutti harka ergamootaatiin ergamoonni eenyusii ergamoonni warra Kiristoositti amaneedhaam ergamoonni warra hojii waaqayyoo dinqiin jireenya isaanii keessatti ejjetame warra arganiidhaam anaaf siim malaakan eegin wangeela kan dubbatu malaaka miti ergamaa miti siidha isa fayye isa cubburraa hiikame isa yakkarraa hiikame isa waaqayyoo gaaddisa du'aa jalaa butee si baase situ dubbata dubbiisa waan dubbattu qabda kennii jedhaniitu kadhatani kan hin kenna waaqayyo galanni isaaf haa ta'u bara ergamoota hin ejjete bara kana hin ejjetu inni ergamoota erge waaqayyo inni ittiin hojii diinaa diige bara kana siin hin ejjetu hin diigu hin diiga ameen hojii ergamootaa boqonnaa 9 gaafa dhannu Saa'ol booji'uusaa agarra Saa'ol waldaa kiristaanaa kan rakkisaa ture hojii ergamootaati kan ba'eessa goonee ilaalu adaraa keessan dubbifadhaa hojii ergamootaa gaafa galtan tokko kaasaatii dubbisaa hojii dinqii tachi keessa jira hojii waaqayyoo hojjetoota isaa wajjiniin garboota isaa wajjiniin hojjete nama gidduu deddeebi'e jireenya hawaasaa nama gidduutti argame jireenya hawaasaa keessa rakkina jiru isattiin hiike isa mana hidhaa jiru isa seexanni hidhe isa jireenyaan hidhee lafa naqe waaqayyoo ittiin hiike dubbifadhaa achi keessa jira du'uuf du'aa ka'uu Kiristoosiin kana fide Iyesuus mootii waaqaaf lafaati ameen dhugaadha miti miti siniin galle Iyesuus mootii waaqaaf lafaati ameen loltuu meeqa qaba nukileerii meeqa dhaabeera
loltoota warra bishaanirraa, loltoota warra qilleensarraa, loltoota warra lafarra fiiganii lolanii meeqa qabaa mootii waaqaa lafaa kun? Meeqa qaba? Natti himtuu? Inni du'ee du'aa ka'e kun loltoota meeqa qabaa? Beektanii loltoota isaa? Ameerikaanuu akka sodaachisaa jirti biyya lafa. Waaqabdi inni immoo waaqaaf haal lafaatiin. Waaqarratti lafarratti aangoof aboon anaaf kennameera jedhe Yesuus. Ameen. Aangoof aboon inni qabu kuni mi'a lolaa loltoota meeqa qaba? Namni itti buduu danda'u jira? Meeqa qaba? Maali? Beektanii moo ammoo yoona? Loltoota meeqa qabaa Yesuus? Baay'atan? Baay'ee eenyu fa'i isaan maqaan isaanii? Meejar Jeneraal eenyu fa'i? Baay'atan? Qabaa mi'a lolaa qabaa? Loltoota qabaa? Bayeessa godhee gaariitti kan hidhatan hannaqee moo'ee galu hannaqee lafaan dha'ee diriirsee galu mi'a lolaa guddaa qaba Yesuus. Ameen. Maa inni meeshichi maal jedhama? Baay'atan? Waaqayyo akkasumatti biyya lafaa jaalateeroo tokkicha ilma isaa amma kennutti jaalala. Rasaasa jaalalaa qaba Yesuus. Ameen. Phaawulosiin karaa Damaasqootti ta godhee lafaan dheeka. Isaa utaalaa deemu inni du'ee du'aa ka'e. Itti mul'ateedha. Itti dubbateedha. Phaawulos Saa'ol maana ari'attaa ittiin jedhe. Maal godhu gooftaa godhee nama naqabaa nagadhiisa nameedha. Nama biyyi hin dandeenye. Baradheera barataan akka koon jiru jedhee nama lafa dhiitu. Ogummaa jennaan seera Musee jennaan maaloo jennaan han akka koo han beeku eenyu jira nama jedhu. Yesuus waaqarraa gaafatti mul'atu gooftaan jaalalaa sagalee jaalalaa gaafatti dubbatu taa bishaan ta'e achitti jaalala xiyyiitiinsa rasaasni isaa jaalalaan si moo'e jaalalaan na moo'e jaalalaan biyya lafaa mo'arras. Ameen. Jaalalaa. Arooppilaaniin isaa jaalalaa. Loltoonni isaa jaalalaa. Jaalalaan moo'e. Jaalalaan moo'a ammas bara baraanis jaalalaan moo'a. Ameen. Yesuus jireenya keessan keessatti agartanii beektuu isinitti mul'ateera. Beektuu? Argitaniittuu? Ani iddan amaneen arge miti. Atoo san beekin natti mul'ate. Galanni isaaf haa ta'u. Nama waggaa 13tti mul'ate Waaqayyo. Bishooftuutti natti mul'ate abjuu kootiin. Wayyaan akkas addaatu hamma ammaatti argeen beeku. Wayyaa adii inni uffatee natti mul'ate argeen beeku hamma ammaatti. Biyya adda addaa deemeera. Waaqayyo na gargaare. Hin agarre. Wayyaan akkas addaatu biyya lafaarratti amma ammaatti hin agarre. Surraa fi ayyaana Yesuus Kiristoos irra jiru hamma ammaatti hin agarre. Ija isaa keessa ilaaluun na sodaachisee nan roobne. Hin beeku man isan beeku waan tokko iyyuu hin beeku. Natti mul'ateetu maalii boossanaan jedhe. Gooftaan jaalalaa dhufe. Nama xinnoo kana bira dhufeetu nama taa'ee boo'utti dhufee harka koo na qabe. Jaanxilaa guddaa akkas guddatu hamma ammaatti biyya lafaarratti argeen beeku. Hin jiru an akkasaa. Jaanxilaa guddaa kana qabatee harkasaa mirgaatiin an taa'een boo'a. Harkasaa bitaatiin dhufee na qabeetu lafaa na kaasee maaliif boossanaan jedhe. Ija isaa keessa ol jedhee ilaaluu hin danda'u. Dhugumaa
fiikshiinis nitti maa jira miti dhugaadha kun is fresh waggaa meeqarra amma waan ta'aa jiru natti fakkaata booddee na qabeena kaase galanni isaaf haa ta'u uffee qabeena kaaseetu egaa naan jedhe ol jedhee ilaaluu hin danda'an ayyaanni isaa gumogosuu leelaan ol jedhee akka jechuu hin danda'u egaa kana booddee hin boossuu anatu barabaraan si gargaara si gaggeessaa ka'inaan jedhe na qabeena kaaseetu biyya bal'aa tokkotti na fuudhee qajeele galanni isaaf haa ta'u achii abjuu kootiin ka'e argeen beeku waa'ee isaas hin beeku dinqii dhufe namo'e rasaasan qabu rasaasin isaa jaalala nama dadhabaa xinnoo kana dhufee harka qabaa kuni namna sitti wal filla miti wal filla goddanyaan filannaam naman filannaam firoota keessaa iyyuu filannaam halagaa keessaan filannaam Iyesuus dhufee harkana qabee galanni isaaf haa ta'u mootummaa isaa kan hin dabarre isaan namo'e gaafa sana galgalatu natti dhufa waan baay'ee gaafa dhufee wal'aansoo na qabu gooftaa koo irratti akka gungumu na gochuuf gaafa ka'u galgala sanatu dhufee fuuldura koo gaafa dhaabatu hin danda'u dhuguma koon jedha hin danda'u danda'ee waa'ee Yesuusitti na ta'uu hin danda'u maaliiyyuu kompromaayizii gochuu hin danda'u isa dhufee harkana qabe isa jiraataa harkana qabe isa mana wajjiniin jiru sanqallee na duukaa lixe isa mana wajjiniin jiru isa na gaggeessaa jiru isa du'aa ka'ee ilma waaqayyootu harkana qabe nama dadhabaa kana nama homaatti hin galle kana harkana qabe harkasi qaba inni harkasi qaba jireenya kee haaressuuf harkasi qaba bilxummaa gara biraan barbaaduun isa daraa isa buleessa kobboleetti qodara inni ni jettu isa biratti ni jettu isi suma taate ta'iiti argamisaaf hingaa noon dhugaa bakka hamma koottu naan jedhee gooftaan koo lafa kanarraa na fudhatutti danda'ee waa'ee isaa callubachuu hin danda'u eessas dhaquu hin danda'u ofitti na hidhe galanni isaaf haa ta'u ameen kanatu Phaawulositti mul'ate Phaawulos ittiin jedheen sibiila qaramarra yoo ejjette sittin jabaatu iyyuu ittiin jedhe maal godhu gooftaa koo jedhe waan ati gootu sittimu nan erga jaarsa dadhabaa Damaasqoo jiru Sooriyaa Hanaaniyaa kan jedhamutti dhaqee dubbate immoo gooftaa humna isaatti hojjeta malee humna namaa miti adaraa keessan humna kootiin ani kanan godhattanii dubbattu taanaan of eeggadhaa waa'ee dubbii waaqayyoo waa'ee sagalee waaqayyoo maaloo sodaadhaa buloota humna maalii qabdaati biyyi lafaa walitti coramee dhufee humna maalii qabaa humna du'aa ka'uu bijjinii wal bukkee qabuu dandeessaa isa du'a moo'ee ka'ee Yesuusiin eenyutu ittiin qixxaataa innoo gaafa mul'ate abiddaan biyyi lafaa kun hin baqaam araara isaatiin nu ilaale malee Hanaaniyaatti dhaqee gaafa dubbatu Hanaaniyaa naan boodee maali gooftaa qonnoo dachaa sinutti cirqanaa dhufaa jira nu balleessuuf unoo du'a eeggachaa jirra lakkeedhaahi isan lafaan dha'ee waan guddaa gootee lakkaayin dhaqitti dubbadhu waan inni ta'u jedheen waaqayyoo si erga biyya lafaa isa rakkataa kanatti naa erge jedha naa ergi gooftaadha naa ergi biyya rakkatee kanatti saba rakkate kanatti na ergi wangeela keetiin na ergi jaalala keetiin na ergi ayyaana keetiin na ergi humna du'aa ka'uu keetiin na ergi profeshinii biyya lafaa kana lakkaawwatiin hin jiru nachitti hin ejjetu zeeroo hin ejjetuun gooftaa koo Hanaaniyaan dhaqee gaafatti dubbatu akka jedheen Hanaaniyaa jedhe Saa'ol jedhe
Innammati karaa irratti sitti mul'ate Yesuus Kiristoosidha. Isatu na ergee akkan sii kadhuu fedhe. Harka isaarra kaa'ee gaafa kadhatu sholloqqeen ija isaarraa bu'eedha. Sholloqqeetu ija namaa qabee jira. Dhugaa dubbii Waaqayyoo namni akka nu hubanneef sholloqqee baay'eetu qabee jira. Ijarra buufatee kadhu irraa buusa Waaqayyo irraa harcaasa. Sabooddee Phaawulos achii ka'eetu waggaa 3 gara lafa onaa biyya Arabiyaatti dhaqee Yesuus irraa barate. Kanaaf nama of hin tuulle hojjetoota Gooftaan ergate keessa akka Phaawulos ari'atamuudhaan, jibbamuudhaan, reebamuudhaan, hidhamuudhaan nama gidiraa arge gaaf tokko waa'ee kanaa nama hin dubbanne. Namummaa kooyyuu akka koosiitti lakkaa nama jedhe. Unarra akkas taanee bara akkasii hidhamnee iddoo akkasii geenyee jenna lafa cirraa uma lafa kaane saafuu baaku. Sabooddee Phexrosiin Gooftaan Iyyopheetti mu erge. Iyyophee amma iddoo Teelee Aviiv jedhamudha. Mediteraaniyaan galaana Mediteraaniyaa bukkeedha. Waaqayyo na gargaaree dhaqee argee dabaree gaddaa achi jira. Manichi eegamee jira. Iddoo xaabitaan ciifte. Waldaa kiristaanaa irratti ijaaraniitu eegu. Chite dhaqeetu Phexros xaabitaa namoota gadi yaaseedha. Gadi yaasee jilbeeffateedha. Yesuusiin waameetu ol ka'ee xaabitaa kai ittiin jedhee maqaa Yesuusiin kai. Hinkaate dinqii ta'e galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nama du'e meeqa jira? Reeffa jira. Nama du'e ciisu. Nama jireenya harkaa bade. Nama mul'anni harkaa bade. Nama ilaalchi gaariin harkaa bade. Yaanni biyya lafaa kun xaxee irra kan taa'u. Nama meeqa jira? Kadhu harka qabi. Hinkaasa Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hinkaase. Hojii ergamoota boqonnaa 12 lakkoofsa 5 irratti maal jedha? Phexros mana hidhaatti darbatamee atoo jiruu waldaan kiristaanaa waa'ee Phexros atoo gargariin kutiin hin kadhatti ture jedha. Baqa. Gara biraan goone. Abaluu bira dhaqnuun jenne. Abaluu bira dhaqnee maal jennetti dubbannuun jenne. Injilbeeffatanii mootii Waaqaaf lafaa duratti. Injilbeeffatanii isa Waaqaaf lafa abboomutti. In kadhatanii isa. Ergamaataa erge ka. Yaaqoobiin kaleessa qalee Herodos Phexrosin immoo itti dabalee Yihuudoota gammachiisuuf isaa qopheessaa jiru. Ijoollee Waaqayyoo masii jilbeeffataniitu ingootaa kana hin ta'aaree jedhu. Waaqayyo ergamaa isaa ergeetu Phexrosii nama ciisaa jiru kai baasan. Kadhu nama mana hidhaa jiru keessa Waaqayyo nama baasuu qaba. Kadhu. Mata dureen waldaa keenyaa baranaa iddoo aarsaa kee haaressadhu. Kadhannaadhaan iddoo aarsaa kee haareffadhu. Dubbii Waaqayyoo dubbifachuudhaan haareffadhu. Tokkummaa qulqullootaa cimsuudhaaf haareffadhu. Yeroo kee akkasumatti hin dabarsin. Barri kee akkasumatti hin dhumin. Fiigee sokka. Iyesuus Kiristoos jiraataadha. Isa wajjinii yeroo kee dabarsi. Haaressi iddoo kee. Waaqayyo achi baase Phexrosiin. Mana qulqulloonni ergamoonni itti isaaf kadhachaa jiranitti dhaqeetu balbala rukute. Roodaa jedhamti isheen achi tajaajiltu. Sagalee Phexros ta'uu isaa barte. Phexrosidhaan hin maraatteedhanii hin maraanne lakkii Phexrosidhaan itti dabalee rukuteedha. Balbala gaafa bananii Phexrosidha.
Yesus isa booji'ee du'a keessaa isa deebisee darbee deemee immoo akka inni wangeela Kiristoos lallabuuf baasee harkaa. Namoota baay'ee booji'amee jira. Kadhu Waaqayyo hin baasaa. Kadhu Waaqayyo hin hiikaa. Kadhu warra dhokatantu jiru hin mul'atu. Waaqayyo mootummaa isaa hin bal'isaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Baay'ee jira gaa. Hojii ergamootaatti fufaatii dubbisaa. Mee kunumti nu haa ga'u. Ameen. Yesus du'uusaa. Du'a isaa booddee immoo jiraataa akka ta'e deddeebi'ee karaa hin mamsiifne isaanitti of mul'isee. Of sittaa mul'isu warra. Deddeebi'ee irra deddeebi'ee of sittaa mul'isu. Mana keettaa mul'isu. Jiraataa akka ta'e innati waaqeffattu Waaqayyo Waaqa jiraataadha. Waldaan kiristaanaa kan isheen irratti hundoofte akkuma Phexrosiin jedhe Phexros waldaa koo sirrattin ijaaraa balballi gaannamiyyuu itti hin jabaatu jedhe. Ameen. Hin jabaatu. Isa du'ee du'aa ka'erra hundaa'ee waan jiruuf waldaan kiristaanaa. Waldaan Kiristoos. Uffe. Kanatti gammaddaa obboleessa koo obboleettii koo. Waan baay'ee darbee namoota baay'ee dhiisee gatii darbee in the history. Baruma keenya keessattuu gaafa ilaallu nama baay'ee dhiisee darbe. Mootummaan Iyesuus Kiristoos ammayyuu jiraataa. Ammayyuu hin booji'aa. Ammayyuu hin fayyisaa. Jaalalaan mo'aa. Jaalalaan fiiga duruuba kee. Jaalalaan fiiga mana kee keessa. Jaalalaan fiiga gola kee keessa. Jaalalaan fiiga jaalalaan fiigu. Inni du'ee du'aa ka'e. Inni on fokkoru. Hin jarjaru. Inni ufa mana kee. Adaraa qiin baqalii hin qabatiin adaraa keessan. Inni balbala isinitti cufa. Obboloota maaloo annan sodaadhaan dangooftaa koo argee asitti hin danda'an baqa. Yoon qabaadhee nan dubbadha baasaatti kanaatichi immoo nan gata. Kosii dhoo maal naa godha. Adaraa keessan wayitti hin qabaminaa. Waanuma hin taane irratti namatti hin qabaminaa yaadni keessan qalbiin keessan. Isaa Yesuus balbala irra jira. Mootiin du'ee du'aa ka'e balbala irra jira. Si eega inni balaatti sin kennu. Waan tasaatti sin kennu. Never. Never. Sila amma adda sokkee. Seenaan kooyyuun jiru na beekuu miti sin. Isa du'ee du'aa ka'eetu na eega nama dadhabaa kana. Galanni isaaf haa ta'u. Siinis hin eegaa. Garuu akka ta'utti wangeela Kiristoosiif jiraadhu. Ulfina Waaqayyootiif jiraadhu. Walii keessa jaalala dhugaa soba hin qabne wal jaaladhu adaraa obboleessa koo obboleettii koo. Ila Yesuus balbala irra jira. Yoom akka deemtu hin beektu. Of eeggadhu. Of hin eeggadha. Naa gargaaru Waaqayyo. Jaalala dhugaatiin. Jaalala xummaa hin qabneen. Isa si jaalate Waaqayyo. Isa jaaladhu. Obboleessa keessa akka mataa keetti jaaladhu. Galanni siif haa ta'u. Jaalala keessa dhuma hin qabneef si haa galatu. Nagaa keessa dhuma hin qabneef si haa galatu. Jaalala kee kanatti nu qusadhu. Bobaa kee jalatti nu qusadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbiin keenya jiraataa kun laphee keenyaaf yaada keenya haa mo'atu. Laphee keenyaaf yaada keenya haa mo'atu. Inni Phaawulosin mo'atte nu mo'adhu. Inni namoota hamoota baay'ee mo'atte nu mo'adhu. Galanni siif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Ameen.